Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo ashamaa harka fuunee jira jirtu isiniin jedha. Akkuma beekamu kun barumsa afaan Oromoo barnoota idilee qubee afaan Oromooti. Sagantaa sadaffaadha jechuudha. Sagantaa darbe keessatti waa'ee qubee dachaa, qubee qeenxee, qubee dubbifamaa fi akkasumas qubee dubbachiistuu barannee turre. Sagantaa itti aanu keessatti seera sagalee ittiin barreessinu sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa barannee ture jechuudha. Amma mata dureen keenya kanarraa sagalee jabaa jedha. Sagalee jabaa akkuma sagalee dheeraa fi gabaabaa keessatti dubbachiiftutti dhimma bahaa turre, sagalee jabaa fayyadamuuf dubbifamaatti dhimma baana. Sagalee jabaa jechuun yeroo dubbifamaan gosa tokko lama tahanii walitti aananii barraa'anidha. Fakkeenya jecha sagalee jabaa yoo ilaalle karra, kaarra, karra. Raa lamaan dubbifamaa gosa tokko lama ta'an walitti aananii barraa'anidha. Gaanna, ganna, gaanna, ganna. Naan dubbifamaa gosa tokko lama kan walitti aananii barraa'anidha. Hattuu, haattuu, hattuu, haattuu, hattuu. Hattuu jecha jedhu keessatti taan dubbifamaa gosa tokko lama walitti aananii barraa'anidha. Harree, 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 harree. Raan dubbifamaa gosa tokko lama walitti aananii kan barraa'anidha. Seera sagalee jabeessuu hordofnee akka dogongorri hin uumne bakka seerri sagalee ittiin barreessinu kun hin dalagnetu jira. Yookaan seera sagalee hordofnee bakka seerri qubee jabeessuu kun itti hin dalagnetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf jecha qubee yookaan qubee dubbifamaa lama walitti aansinee bootaan ittiin barreessine jalqabaa fi xumura irratti jechuudha. Fakkeenyaaf jecha laafaa, laafaa, laafaa jecha jedhu ammallee jecha sagalee dheeraati. Ammas laafaa yeroo jennu qubee laa yeroo waan arraba hin irratti ni jabaata. Garuu laan tun jalqaba irratti waan barrooftuuf lama goonee barreessuu seerri nu dhooggaa jechuudha. Dhama, dhama. Jecha dhama jedhullee dhaan arraba keenya irratti yeroo yaamnu ni jabaatti. Garuu dhaa takka qofa fayyadamnee barreessina jechuudha. Dhama yookaan daa takka qofa fayyadamna jechuudha. Dhama. Mormuu, mormuu, moo, muu, mormuu, mormuu. Maan yeroo yaamnu ammallee ni jabaatti jechuudha. Garuu seerri waan nu dhoogguuf maa takka qofa barreessina jechuudha. Dubbifamaa isa dhumarratti lamaan walitti aananii hin barraa'an jenne immoo fakkeenya yoo fudhanne asitti jecha asitti jedhu kana yeroo tokko namni yeroo taa lamaan qofa walitti aansee barreessee dhiisu ni jira. Taa lamaan walitti aantee barrooftee akkanatti dogongora jechuudha. Asitti taa tanatti aansinee dubbachiiftuun galuu qabdi jechuudha. Dhiis haa taatu dubbachiistuu biraas haa taatu hiika kenninaan xumura irratti dubbachiiftuun galuu dirqamaa jechuudha. Dubbifamaa lama walitti aananii xumura irratti galuu hin qaban. Seera sagalee jabeessuu qubee dachaafis hin dalagu. Qubee dachaa jabeessuufis seerri kaa'ame hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hodhuu, hodhuu. Arraba keenya irratti yeroo hodhuu jennee dubbisnu dhaan ni jabaatti. Hodhuu jennee yoo barreessine hoo dhaan ammasitti ni laafti. Hodhuu jecha jedhuu fi hodhuu jecha jedhu kana wal biratti yoo laalle hodhuu jecha jedhu dhaan ni jabaatti. Hodhuu jecha jedhu garuu hin jabaattu jechuudha. Hadhaa, hadhaa. Mucha, 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 mucha. Hodhuu, hodhuu. Haa
hadhaa, hadhaa. Fakkeenya amma armaan olitti fayyadamne kana yoo hima keessatti yookiin yeroo jennu addaan baasne malee addaan baasuu hin danda'amu. Jechi sunis jecha hodhuu yookaan hodhuu jedhu kanaadha. Hodhuu tokkuma jechuudha. Qubeen takkallee wanti wal tartu hin jiru jechuudha. Hodhuu. Garuu yeroo dubbannu jabeessuu fi laaffisuu addaan baasnee hiika isaa beekuu ni dandeenya jechuudha. Sagalee laafaa. Qubee afaan Oromoo keessatti sagalee laafaa barreessuuf dubbifamaa tokko qofatti dhimma baana. Fakkeenyaaf lama, mana, kuma, gaarii. Lama, mana, kuma, gaarii. Dubbifamaan nu dhimma itti baanu lama. Jalqaba irrattis jidduuttis dubbifamaa takka qofa fayyadamne. Laa fi maan dubbifamaadha jechuudha. Aa'aan birsaga lamaan irrattu argamtu dubbachiiftu. Mana, mana, kuma, kuma, gaarii, gaarii. Sagalee irra butaa. Sagalee irra butaan jecha tokko keessatti dubbifamaan garagaraa yookiin kan wal hin fakkaanne lama walitti aanee yoo barreeffamu jechi sun irra butaadha. Fakkeenyaaf farda, gaangee, harka, harma, humna. Farda. Dubbachiistuun garagaraa lamaan walitti as keessatti walitti aanan raa fi daadha. Farda. Humna. Dubbachiistuun garagaraa lama ta'u walitti aantee barroofte jechi humna jedhu keessatti maa fi naan dubbachiistuu garagaraati. Harka. Raa fi kaan dubbachiistuu garagaraati. Gaangee. Naa fi gaan dubbachiiftuu gosa garagaraa lama ta'u walitti dhufteedha. Harma. Raa fi maan as keessattis dubbachiiftuu gosa garagaraa lama ta'u walitti dhufteedha jechuudha. Sagalee hudhaa. Afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuun gosa tokko sadii walitti aantee hin barreeffamtu. Sababa kanaaf dubbachiistuu kana addaan baasuuf hudhatti dhimma baana. Birsagni lammaffaan yookiin sadaffaan dubbachiistuu qofa yoo ta'e hudhaa galchina. Dubbifamaa amma as keessatti birsagni lammaffaan yookiin sadaffaan dubbachiistuu qofa yoo ta'e hudhaa galchina. Dubbachiistuu qofa yeroo ta'e hudhaani galchina. Garuu dubbifamaa fi dubbachiistuun walitti aantee yoo barrooftes hudhaan galuu ni danda'a. Fakkeenyaaf jecha dubbachiiftuun sadii walitti aantee yoo barroofte jedhu fakkeenyaaf fudhanne re'ee. Amma as keessatti een dubbachiiftuudha sadii walitti aantee barroofte jechuudha. Re'ee. Si'aa'ina. Re'ee jechi jedhu birsaga lama qaba. Si'aa'ina jechi jedhu birsaga sadi qaba. Si'aa'ina. Bakka lamatti hudhaa fayyadamne amma birsaga sadii keessatti bakka lamatti fayyadamne jechuudha. Jecha birsaga sadii qabu kana keessatti bakka lamatti hudhaa fayyadamne. Bu'aa. Amma jechoonni yookaan himni sadiin akka fakkeenyatti isinii fudhadhe kun sadiinuu dubbachiistuudha. Dubbachiistuu jidduutti dubbachiistuu gosaas akkasumas dubbachiistuu gosa wal fakkaattus hudhaadhaan addaan baafne. Garuu yeroo dubbachiistuu fi dubbifamaan walitti aananii barraa'anis hudhaa itti fayyadamnu ni jira. Fakkeenyaaf hir'uu. Jecha hir'uu jedhu raan dubbifamaadha. Uun garuu dubbachiistuu. Jecha gal'ii jedhus laan dubbifamaadha. Iin garuu dubbachiistuudha. Com'aa. As keessattis com'aa. Maan dubbifamaadha. Aan garuu dubbachiistuudha. Tole kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo barumsi keenya kanarraa kana fakkaata.
sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagayaan naa turaa. Nagaa keessa jiraadhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi